Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu OMN har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerra oduu kanas kan isinitti himu Dammaqaa Nagaasaati. Godina Booranaa bakkeewwan Funaan Agarsuu fi Elellee jedhamutti gargaarsa mootummaa wayyaaneetiin weerara liyyuu haayilii poolisii naannoo Somaalee jiraattota naannichaa irratti banan humna uummataatiin rukutamanii of duuba deebi'uu isaanii jiraattonni OMN itti himan. Lola kanaan humna liyyuu poolisii haayilii kanarraa namoonni 50 ol kan ajjeefaman yommuu ta'u qawween kilaashii 45 fi AK matireeyyesii 2 harka uummataa seeneera. Dabalanni isaa akka taanutti dhiyaata. Godina Booranaarraa namni dubbifne tokko akka jedhanitti weerara liyyuu haayilii poolisii naannoo Somaalee gargaarsa mootummaa wayyaaneetiin lafa Oromoo saamuudhaaf bobbaafaman kana ofirraa qolachuudhaaf lola walirraa hin cinne sa'a 6 oliif gaggeessinee jedhan. Oromoonni Booranaa waraana isa balleessuuf itti bobbaafame kana gootummaadhaan dura dhaabbachuun lola gaggeessaniin hanga ammaatti namoonni 3 gama isaaniitiin kan irraa wareegaman yommuu ta'u gama liyyuu haayilii poolisiitiin garuu 50 oltu ajjeefamani. Kana malees lola ofittisuuf taasifame kanaan qawwee kilaashii 45 fi AK matireeyyesii 2 harka uummataa seenuusaa namni kun kan nuuf ibsan. Dintii kaajiraatti malee ammoo injifannoon gara uummata keenyaatiin gootummaan uummati dur dhaabateen argamu guddoo jiraadha. Keessaan lolii biyya sadi walirraa hin jirin gaggeeffamaa jira. Ammoo namni gam kennaa wareegamellee ni gara nama 5 akkasiin ta'a madooni nam 10 olaagaatiin ta'a. Karaa immoo diinaatiin waraanni liyyuu haayilii kana meeshaalee zizirgaa fi meeshaalee halaashii illee irraa hiikamee jira. Naannoo 50 ol akkan irraa hiikamee jira waan qabatamaan gara kilaashii 45 fi matireeyyesii 2 irraa hiikamanii jiranitti waraana liyyuu haayilii. Uummatuma naannooti gam kenna uummatuma horsiisee bulaa kanatti waan qabu waliin darbatee meeshaalee karaa hedduu irra guuranii. Namni la uummata Somaalee kanaan isa baay'eellee wal lolanii dhiira lafa ittisuu dandeenya. Daangaa uummata illee fi dandeenya dhufa keessa guuranidhaan. Haa ta'u ammoo ijoolleen dargaggoota hojii duumaaf jireenyi gidduutti jira. Inni jiraachuu dhaabuu waan taateef xiqqaaf guddaan ittiin bahee diinaaf ofirra dhowwuu jiranii akka danda'an. Lafti weeraramaa jiru kun hanga kiiloomeetira 100 Oromiyaa kan seenee jirudha kan nuun jedhan namni kun jiraattonni naannichaas horsiisee bultoota waan ta'aniif gosoota Sumaalee lafa dheedichaaf godaananii dhufanii qubatan simatee waliin nagaadhaan jiraachaa ture. Warri amma lola kana dhalchan mootummaa wayyaanee fi bulchiinsa naannoo Sumaalee waraana liyyuu haayil poolis jedhamu hidhachiisanii Oromoota fixuudhaaf karoorfatanidha jedhan. Lafti ammaan ta'e warri lolli irratti hafuun bito koondura uummati mariyaana bishaan hin qabnu nu qubsiisaa guma roobni nu roobu takkum beekam lafti amma gobduudha. Lafti gobdu jedhanii kiiloomeetira agditti tokko aana liiban kan seenan magaala nageellee irraa kiiloomeetira aga 10 qofa fagaatanii yeroo kan amma kara nagaatti seenanii erga qubatanii ammoo lafa ga'an. Uummati yeroo sanuu irraa wal falmaa ture jarri uumini falmi lafa qabaa rakkoo jiran itti uumaa ta'e jedhanii kan gidduutti qubatanii yeroo qubatan ammoo humna waraana liyyuu haayil jedhamu. Torbaanota dabran kan lamaanitti gara humna 400 makiina baay'ee makiina gara 10 buusanii yeroo xiqqoon boodetti ammoo gara waraanaa jijjiiramee humni isaan keessa eegsisanii. Akkasitti gaazan guddaa erga uummati meeshuunti billatti qabu walitti fudhatee qabuun cifeetti qabuun itti ba'ee waraanumaaf waan ta'e itti ba'ee waan danda'uuf ofirraa ittisaa jira. Poolisoonni liyyuu haayilii naannoo Somaalee mootummaa wayyaaneetiin deeggaraman kun ammas deebi'anii ajjeecha akka isin irratti hin raawwanneef wabiin qabdan maalii jennee nama kanaaf gaaffii dhiyeessineefis. Malee miidhamsee jira maalinnaan karaan namni arga lol keessa ol lola deebi'uun ni ulfaata rasaasii karaan argamuuf hin jiru. Akkuma beekamu rasaasii mootummaa Itoophiyaa keessa akka argamuu danda'u kaan mootummumatti uummata walaasisuu fedhii kenna. Kaan Somaaleerraan argama Somaaleen kan amma dhiibbirta kana
harasanii hin argamu. Amma rakkoon jirtuyyuu kana uummatti namni harreelloon keessoole ganame mana ofiitti agaluu rasaas bira argachuu hin danda'u. Hojiin ammoo itti fufaa jira. Naannoo makarti baaleeni as laga daawwaatii fi aanaa reeroo biddeessu laga daawwaa irraan achis humni tokko halee buusanii jiranii. Humni kunillee neetwoorkiin naannoo kan hin jirtu itti marma ammuutana lolur jiraatanii hin deemu. Achillee humni buusan karaa cufatti mootummaa naannoo shanii kan buusanii jira. Isaan ammoo mootummaadha. Uummatni kunimmoo harka lolirri